Egaa kan sin ajaa'ibu jireenya ammaa kun baay'ee qaaleera jechaadha. Shunkurtii bituun baay'ee ulfaata yeroo ammaa kana. Dhugaan siniin jedha. Namni shunkurtii bitachuuf baay'ee dur shunkurtii birrii dhibbaan kiiloo 10tu bitama ture. Dhiheenya kana. Kan sin ajaa'ibu har'a qarshii 1,000 kiiloo 10tu bitama. Ajaa'iba laala. Jireenyi baay'ee gara dhabeera jechaadha. Keessattuu Itoophiyaa kana keessatti gara dhabeera. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos inni qabu inni wayyoo qabu mana isaatti akka humna isaatti egaa ayyaana kana haala bareedaadhaan kabajata jechaadha. Namni shunkurtii bitachuu hin dandeenye jira. Zayitii miti shunkurtii namni bitatu, timaatimii namni bitatu hin dandeenye waan jiruuf isaaniif immoo nuti dhaqqabu waan qabnuuf Sanbeen Tuubii ayyaanota garaagaraa irratti hojii akkanaa hojjechaa tureera. Baranas ayyaana du'aa ka'umsaa kana irratti waan hojjetuuf sa'aatii ammaa kanaa kaasaa sa'aatii viidiyoo kana ilaaltan jalqabdanii kaasaatii irratti hirmaadhaa. Kiristoos gaafa dhufu beelee beela na baasteettaa, dheebodhee dheebuu na baasteettaa, rakkadhee daaree na uffisteettaa, rakkadhee dhufee na bulchiteettaa, hidhamee na gaafatteettaa jedha malee ati faarfachaa turtee ati akkasumaati. Kiristoos hojii kana raawwachuuf karaa garaagaraatiin kan nu gargaaruu barbaaddan, kan nu bira dhaabbachuu barbaaddan akkaawuntii isin gadii kana akka fayyadamtan isin gaafannaa. Egaa hojii kana immoo bareechinee egaa hunduma gammachiisuuf namoota guyyaa sun akkuma keenya gammadanii akka oolan taasisuuf Waaqayyo wajjin ni hojjenna. Akkaawuntii kana fayyadamuun hundumti keessan akka irratti hirmaattan kabajaanan isin gaafa. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos hundumti keessaniyyuu namoonni viidiyoo kana ilaaltan egaa dhugaan isiniin jedhaa jireenyi baay'ee waan ulfaateef warroonni wayyoo qabdan egaa haala gaariidhaan ayyaana waggaa kana kabajuuf egaa sochii garaagaraa keessa jirtu. Namni immoo har'a maalin nyaadhee bula jedhu ni jira. Namni har'a shunkurtii maaliin hin bitadhaa, timaatimii maaliin hin bita, dinnicha maaliin hin bita jedhutu baay'ateera waan ta'eef egaa nutis immoo ayyaana kana gaafa kabajnu eebba akka argannuuf du'aa ka'umsi Kiristoos nuuf fayyina akkuma ta'e nuti immoo du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa kanaan namoota waa hin qabne kana yaaddanne Waaqayyoorraa jireenya ifaa akka argannu egaa kana raawwachuu akka qabnuuf kanan viidiyoo kana isinii hojjedhe. Egaa amma kanayyuu dubbii baay'isuun irraa hin eegamu ture ni beektu waan ta'eef kanaan duras hojjenneerra akkasumaan hojii garaagaraa hojjenneerra warra haaraa tarii namoonni haaraa yoo jiraatan jedheen kanan isinitti maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko nameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam hundumti keessanuu lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti. Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii egaa sagantaalee garaagaraa qabatee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessan amanamaadha. Egaa har'as egaa dhufnee deebinee dhufneerra akka deebinee dhufnu kan nu gargaare Waaqni abboota keenyaa maqaa isaa kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u jechaa. Egaan guyyaa har'aa kana immoo armaan dura egaa hojii gurguddaa hojjechaa turreerraa isuma sababeeffachuudhaan baranas ni hojjenna waan ta'eef egaa isinitti muudhumaa fi ni beektu wal yaaddachiisuudhaaf akka ta'e egaan Sanbeen Tuubii isin wajjin ta'uudhaan egaa ayyaanota gurguddoo irratti warroota harka qalleeyyii ta'an gara mana isaanii deemuun karaarras kan jiran bakka garaagaraatti egaa isaaniif wantoota garaagaraa ni taasisa jechaadha. Kanaafiyyuu obboloonni koo sirriitti ni beektu karaa keessas kan na gaafattan jirtu barana akkamidha nuti isin hirmaannaa ergaa nuuf dabarsaa kan jettan obboloonni keenya jirtu waan ta'eef jechaadha. Asumaan otoo isin hin galateeffatiin hin darbu ulfaadhaa kabajamaa ofuma keessan beektanii dhuftanii na gaafachuu keessan jechaadha. Guyyaa dhaloota gooftaattis akkasuma bara haaraa irratti ol bahuu yookaan immoo egaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irrattis haaluma kanaan hojjechaa turreerra waan ta'eef viidiyoo isaa yuutuubii keenya kana jala ni jira. Baranas ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 kana sababa godhachuudhaan egaan hojii akkana ni hojjenna waan ta'eef hundumti keessan akka irratti hirmaattan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha jechaadha. Egaa akka kana taasisuun immoo kan nu gargaaru Waaqayyoodha. Ammas arjummaaf dhiifamni isaa araarsummaan dubroo Maariyaamaadha. Isaa eegumsi ergamoota isaa kadhannaan qulqulloota isaa jaalalli duuka butoota isaa hunduma keenya hunduma keessan faanaa ta'u jechaan egaa akka kana irratti hirmaattan isin affeerere jechaadha. Egaa tarii warri haaraa taatan egaa irra deebi'ee isinitti hima.
Egaa ayyaanota gurguddoo irratti sanbee tuubiidhaan egaa ni utubdu ni gargaartu. Sanbeen tuubiin immoo isin wajjin ta'uun harka qalleeyyii bakka garaagaraa jiran mana isaanii deemuudhaan akkuma kanaan dura hojjechaa turre ni hojjanna waan ta'eef hundumti keessan amma qabdaniin sanbee tuubii bira akka dhaabbattan akka namoota egaa kan sin ajaa'ibu jireenya ammaa kun baay'ee qaaleera jechaadha. Shunkurtii bituun baay'ee ulfaata yeroo ammaa kana dhugaan siniin jedha. Namni shunkurtii bitachuuf baay'ee dur shunkurtii birrii 100 kiiloo 10tu bitama ture. Dhiheenya kana kan sin ajaa'ibu har'a qarshii 1,000 kiiloo 10tu bitama. Ajaa'iba laala. Jireenyi baay'ee gara dhabeera jechaadha. Keessattuu Itoophiyaa kana keessatti gara dhabeera. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos inni qabu inni wayyoo qabu mana isaatti akka humna isaatti egaa ayyaana kana haala bareedaadhaan kabajata jechaadha. Namni shunkurtii bitachuu hin dandeenye jira. Zayitii miti shunkurtii namni bitatu. Timaatimii namni bitatu hin dandeenye waan jiruuf isaaniif immoo nuti dhaqqabu waan qabnuuf sanbeen tuubii ayyaanota garaagaraa irratti hojii akkanaa hojjechaa tureera. Baranas ayyaana du'aa ka'umsaa kana irratti waan hojjetuuf sa'aatii ammaa kanaa kaasaa sa'aatii viidiyoo kana ilaaltan jalqabdanii kaasaatii irratti hirmaadhaa. Kiristoos gaafa dhufu beelee beela na baasteettaa dheebodhee dheebuu na baasteettaa rakkadhee daaree na uffisteettaa. Rakkadhee dhufee na bulchiteettaa hidhamee na gaafatteettaa jedha malee ati faarfachaa turtee ati akkas miti. Naxalaa uffachuun keenya faarfachuun keenya gatiin qabu tsoomuun keenya gatiin qabu kanan siniin jedhe hojii akkanaa faana hin taane taanaan isa waaqayyo nu abboome faana tsoomni keenya tsoomame tsoomne hin taane taanaan gatiin qabu jechaadha. Isa beelee akka seera tsoomaatti egaa nuti hanga sa'aatii 9:00 11:00 nyaata sadhiisnu kana warra nyaata sun hin qabneef akka kennine eebbifamnuuf nuti garuu kennaan jiru tokko jireenyuma qaalee kanaanuu namni kennaan jiru namni waliif yaadaan jiru namni waliif gaddaan jiru jechaadha. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos hundumti keessaniyyuu namoonni viidiyoo kana ilaaltan egaa dhugaan siniin jedhaa jireenyi baay'ee waan ulfaateef warroonni wayyoo qabdan egaa haala gaariidhaan ayyaana waggaa kana kabajuuf egaa sochii garaagaraa keessa jirtu. Namni immoo har'a maaliin nyaadhee bula jedhu ni jira. Namni har'a shunkurtii maaliin hin bitadhaa, timaatimii maaliin hin bita, dinnicha maaliin hin bita jedhutu baay'ateera waan ta'eef egaa nutis immoo ayyaana kana gaafa kabajnu eebba akka argannuuf du'aa ka'umsi Kiristoos nuuf fayyina akkuma ta'e nuti immoo du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa kanaan namoota waa hin qabne kana yaaddannee waaqayyo irraa jireenya ifaa akka argannu egaa kana raawwachuu akka qabnuu fi kanan viidiyoo kana isinii hojjedhe egaa amma kanayyuu dubbii baay'isuun irraa hin eegamu ture ni beektu waan ta'eef kanaan duras hojjenneerra akkasumaan hojii garaagaraa hojjenneerra warra haaraa tarii namoonni haaraa yoo jiraatan jedheen kanan isinitti himaa jiru waan ta'eef jechaadha maqaa waaqayyootiin akka irratti hirmaattan asumaan isin gaafadha. Egaan kana malee immoo egaa karaa koo isinitti himne karaa yuutuubii kanaan dhufee isinitti himne egaa albama sadaffaa egaa kanaan dura faarfannaa hedduu mana kiristaanaa keenyaaf gumaacheera ani. Egaa faarfannoota konii beektuun numti keessan immoo faarfattoonni jajjaboon irratti hirmaatan faarfannaa ajaa'iba ta'e waaqayyo egaa nu gargaaree hafuurri qulqulluu nu gargaaree faarfannaa bareedaa qabadhee isiniif dhufaan jira albama sadaffaa. Egaa yoo fedhaa fi yama waaqayyoo ta'e immoo kan du'aa ka'umsaaf kan faarfatames ni jira torbee dhukkubbii kanaafis kan faarfatame ni jira egaa dhukkubbii Kiristoos yaadachuu fi isarrattis illee kan gadhiifamu ni jira faarfannaani. Akka fedhaa fi yama waaqayyootti faarfannaa lama gaa torban dhufu kana keessa akka isinii gadhiisu waaqayyo wajjin egaa sirriitti egaa hawwii guddaadhaan akkana eegdanii fi faarfannaa du'aa ka'umsaa egaa isuma duraan jiru bareechinee hojjenneerra kan dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis hojjenneerra yoo nu danda'ame lamaanuu viidiyoodhaan yoo hin danda'amne immoo tokkicha viidiyoodhaan hojjennee isin biraan ni geenya jechaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaafiyyuu akka hawwiidhaan eegdan asumaan ergaa kana isinii dabarsa. Kanaaf kan du'aa ka'umsaas kan torbee dhukkubbiis akka gadhiifamuuf waaqayyoon naaf kadhadhaa isiniin jedha. Egaa maatii Kiristoos hanga ammaatti kan nu faana ture waaqni keenya kabajamu ergaawwan isinii dabarse kana hunduma akka irratti hirmaattan adaraan isiniin jedha. Egaa hundumti keessaniyyuu hojii eebbaa kana irratti akka hirmaattan egaa dhaamsa kootii ulfaadhaa kabajamaa hanga ammaatti kan nu faana ture waaqni abbootii keenyaa maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatiin nuuf haa ta'u galanni ulfinni ilma dubroo Maariyaam Kiristoosiif galatooma.